ماشي واني تركم جرتين كركون كان كده ركون انا تجالت مالي سينم انا جالت سينم بيتو ماشي amma kanani ijolle way akkasi chaatini biti sigeesina naan jedhan esa sigees manuma maatii sina geessaa jiru qabani sigeessaa mana maatii ishee mana maatii sidhannee achumatti intalattiidha wal qunnamsiifna minaa naan jedhanii manuma maatiitti wal qunnamsiisan eega wal buruma ta'anii bakka saudumti waa cimaadhaatis yeroo sanaaf salphoo akkam taate garuu beekan akkati salphoo taate binnees akkati salphoo taate beekan akkati salphoo taate beekan salphadhu na dhagaye kaza sitti waat mudannoo natti metteena arabsita ajaa jechuun akka salphina kamana warra dhaqu salphoo ta'uu kee immoo maana sitti bedarbadhe rakkoo kee sitti bedarbadhe Ishi, cati bitani mana warra sheratan dubartii immoo caatiidhaan fudhachuutti kaanamu biyya kee galcha fuudha baabaa gubadde godhadoo jaalala dhiira dhaggeeffachuu dadhabaa irra isitu annee dhaggeeffadhu ganaa koltu taate dhaggeeffadhu maansi buusu ganaadhaati haadha moo abbaa caati qabansiin annee gaafa jennu abbaan isheen jiranu aatiin jara haadha malee abbaan hin jiranu maana annee achitti qamaanee achi booddee gaafa nu mana sana dhannu bokkaa keessa dhannee mucaa xiqqaa kana maa bokkaa keessa fiddan naan jette mucattiin ani siidhaaf jechanne kee akkas naan jette si akkamitti akkana jette jedhee waa qirna jedheera mootii godhattee paniga mootiirra Awiu Muitirra basi. Ananda jalat temu wai ko asar ta hai. Wai ko asar. Na jaladi ka kamitan zimme de na kare do fin. Mana mara. Ana kare do fin andu badda wati na jalan kam na kamitan sittin. Mujahidin kana mali fidani bokka kana kesa bokkani qorraru kutati birri dibsi kesa rafisa mali fiddu mucatin no kana jette gadi baate hadi manan kan keti shet jallatte rakkachu. Ishi. Ada balan taate ko ishee akkasitti achite ne irbaata nyaanne alkanni lafti bulle olu galtani to mana tatte rafte isini ishi mana tol galtani tolgal ijolle warna geessani jaraaf maatii rakkamaatiiti ishi achi booda dhanne dhaqanii rafanii caatii birrii kootiin namdite hin qaamame achi booddee dhatte rafte intalli illee dhatte rafte maatii wajjin deemka umuriin kee meeqa yeroo san achi booda ga'anii yeroo san umuriin kee meeqa umuriin koo 15 waan akkasiiti waggaa 15 paantii malee lama bitachuun jammarree bariyaa jammaa ishi Wayne fataarati istan paantii qabaate yeroo sanatti paantii wada koyo paantii lamatti jijjiirran deebargala ati mobtuu jammarree yoo isaa kan bide bu'aru achistaa miti wallahi ancaati annan qaba ani ofii koosoon taane birrii kan maatiin fiddaa na jijjiiru waa tokko tokko maatii majalaa fuutee geessitachuudha anuma keessoo taane kan abbaa kee jalaa hattee waggaa 15tti kanumti isaa dhiiruma ta'uu kan paantiis kanuma isaati dhiiratti dhufu tokko jira ispeermii kan jedhamu kan dhiiratti dhufu qaamni dhiiraa gaafa ni ispeermii horatu kan jedhamu jira akka saayinsiin barsiisuutti kutaa afuritti irraa faranneerra waa'ee qunxusee jechuudha miti kutaa afuritti isa gaafa ispeermii kan jedhamu akkasiin keessaa gadi ba'uu danda'u barteetta waggaa 15 gaafa dubartii fuudhuudhaaf fuudhuuf miti jaalalaa kan nagine lam fuudha miti ispermiin sun isa malleen dhimne yeroo sanaan ooma bishaan qulqulluu kana dhufe baatuman ka'ee dhaqee waa godhu bishaan qulqulluu sun dhufeera sinni dhufeera dhufee ba'eera jaangiiraa minna adoodee bakka achumatti inna san gooftaa kanarratti
Kutaa fudhatti miti guys waa'ee akkasitti koyi maa ta'u asaan harkaa gata. Enna waa'ee kun tuseen baradde kutaa fudhatti ta'uu nan beekaa Dhaggeeffadhu. gaafachaa jira. Ishi. Ogamu jangan dattee raftu ani caatii bitee daabboo waan arge sukkaara bitee dhumnaan dattee raftee jedheen asii halkanii mobaayilii fudhadheen ifaa mobaayilii xiqqoo wayii koongoon xiqqoo wayii kan poolisii ibsa tokko hin jirtu. Alitti itti maraatu rabdu. Iftee haasaan nama adda kuttee gaa. Dubbadhaati dubbadhu. Eenyutti ani mareesee nan jirtu. Namicha qullaa buuftee ta'e qullaa buusuuf deemtaa dubbadhu si dhaggeeffachaa jiru. Maqaatanii dubbadhu. Dubbadhu. Akkasitti sa'aatii dhaggeeffadhu sa'aatii hirribaa geenyaanii deemanii yeroo jirri rafanu maalan ta'e beektaa? Ishi maal taate? Anamma caatii ijoolleetti bitee ka'ee sukkaara daabboo dhufuuf namni kana bitee raqee ka'een akka kanaan tala kana tuun argin galaa jedheen asii ani halkani fuula mobaayilii ibseen diinqa raqee gaafan diinqa raqu mucattiin ijoollee wajjin ciifti haati kophaa rafu hangaruu isiitu kophaa rafti seen naqee haadha harka baafadhee zimmadhee bukkee ciiseen nan jedhu haadha. Kayan garan talaan guru dhaggeeffadhuuti. Intaloo biran nan kayachi guru ati mal daruudha baatirii barbaadu eegalaniir. Mucaan. Mama itu korate. Ishi hadarat kayate. Arar kakak nan jedhu isimi kita pulang balin netti sesama guddo dhatti maanan suutu maan ka'ee gara mucattiin nan godhu mata dureedha baatirii natti banuudhaan hin barbaadu. Irra utaaleen nan gama sana bu'u qodaa keessa jedhee lafatti addu'a baatirii bal natti goonaan maal taate bishaan dhuguun dhufe bishaan hin barbaadda taaran jedheeniin. Akkati sarboota ta'e dura sittaa seeraan. Ishi. Na dhaga'uu diddama. Ishi. Salphadhu namni si haasa'us. Sarboota. Mudannoo ramana kun salphina miti bar. Akkasi mudannoon tokko kana jechuudha. Baay'ee jira utuu mudannoo babarreessi ani kitaaba tokko guutuu isaan Dhiisin gaarii rabbi dhageenyeera. Hayyuu itti fufii mudannoo jaalalaa kee. Offees yaa galatti yaa gooftaa kanan takka nama qabbaneessi. Rabbii fagaalatti dhagaa godhan duruma yeroo biyya jooretti salphoo ittiin jenne yaa jamaa kun salphina isaa irratti agarra. Juga ada jika apa ini, no kita ciza apa? Mudannoo jaalalaa qabdaa mudannoo jireenya. Fakti sih taruh saya juga teh mudannoo kami. Dhugaadha maan beeku haalaaf tarkanii maalan godhasiisi. Mudannoo jaalalaa qabu. Jaalala bar. Shimaati godhi namicha haasoftuuti ishee. Mudannoo jaalalaa tun taane otoo shisma akkuma jireenyaa wal qabsiisu wayiiti maatiidhaa wal qabatanii ta'an jecha. Godinyaa waggaa ja'a waan akkasii wajjin turre hin qabamee ta'a. Jaalallee moo godinyaa? Jechuun jaalallee. Wajjin tamaarree finne mana barnootaa kutaa 9 haga 12.
እና daa'imummaa dhaa walitti dhufne beektaa gurbaa sana. Achi wajjin barannee finnee atuma wajjin waan teenyu finillee na jaalataan ittiin jaalataan. Amma macarrashaa rageenye waa'ee bultii waliin dhaabbachuu yeroo haasofnu maatiin kiyya gonkumaan akka taqabbaluu dide beektaa. Achiin yeroo kana dhaga'u inni of hin ajjeesa waan akkasii jedhe. Lubbu daftee haasa'uu dandeessu tan akka nama kitaaba dubbisu taate qas jettee kitaaba irratti dubbisaa hartaba. Rabbi sodaa dafii asas. Yalla Ishi sabooda kana ajjeesadhe sabooda finyoo bitteefi. Finyoon binneefi ka hawwisha. Finyoon binneefi Ani ishi jechuudhaan qabu bara ofii keetiif dandeessee haasa'uu qabda bara. yalla. Ishi yalla. Dhibamni madaanii damtee miti akkamti dadhabdaati. Haasa'a. Tayyibasii ijoollee ilaalaa saara. Achiin inni bakka akkasnaan jedhee ani immoo kana anatti maatii isaa maatii amma jarri maatii kiyyaa maal jedhan beektaa yoo mucaa filattee nutti